La asumarra gatii nama gaafatte riteem. Kuwait birrii meeqa? Birrii kuma dhibba ja'a qabaatte malee seeniin Kuwait. Akkuma ati nagaa si deebise jechuudha. Dallaalli kuma dhibba sadii kuma dhibba afur dheessisee bilaash karatti na fide. Wallahi kuma dhibba ja'a qabaatte karaa wanni ittiin dhufta sanuu achiin Itoophiyaa irraa Sumaalee ila Itoophiyaa irraa xayyaara Jijjigaa irraa makiinaan hageessaa deemtaa ga Wacaalee deemta ila akkasii himoo yaa bara Wacaalee irraa Hargeysaa deemta. Hargeysaa irraa sunuu cufamaa jira. walirra siimuranii Dubaay deemtee Dubaay irraan Kuwait turta. Kuwait seenuu na gulfaatu laalame rabbii jedhi. Kuwait yoo jedhan wannuma waa qabaachuudhaaf manja fiqaadhaan dhufuu sii wayyaa jechuudha. Biyya Arabaa kanan namni biyya Arabaa nyaachuu fedhu namni biyya Arabaa haalaan itti fayyadamuu jedhu manja fiqaadumaan dhufa. Manja fiqaada dhuunfaa osoo hin ta'in aammii waan jedhamu jechuudha. Sharikaa. Warri Kuwait keessa jiru irra caalaa isaanii sharikaa yeroo fidu motoraan fida. Ufii mucaan biyyaa dhufu yookaan ammoo gurbaan biyyarraa dhufu mallaqa akkasii gad dhangalaasee makiinaa oofadhee dhufa. Yeroo as dhufe motora oofii jedhaniin. Ijoollee hedduudha akkasii sammuun biizii taate as dhuftee. Alkhusuus makiinaa oofuudhaa yoo jedhe dhibbaan dhibba walii galtan. Ammas sharikaa jechuu qaba jechuudha. Fiizaan kee yeroo biyyarraa dhuftu sharikaa jechuu qabu. Nama dhuunfaa yoo ta'e illee miidhamtu. Namni tokko sawwaa kan nama dhuunfaa bira sii dalagee nama dhuunfaa bira jechuun Faaxima mana madaamii jiru tanaan tokkuma bakka hidhamtee jirta. Ganama makiinaa dhiita. في أقرب يوم ممكن 5 يوم 6 يوم خلص كل شيء دبري ايش نمال قرار طيب ايه فايدة في القبض قروي مجرى هذا وسنين يسلفون لله سواء لغة ولتي موجة بيا كانت اختيرا كتشورة نملي وان لغة كانت كونفدنسي إسلامي منما تقطق وقا ينجيرو من جا فكادة مالي يورو بتتيكو إشي ينو الفاد سيفو بوا قباچو من جا فكادة بفوسي ويا جيچو بيا عربا كان نملي بيا عربا نياچو فدو namni biyya Arabaa haalaan itti fayyadamuu jedhu manja fiqaadumaan dhufa. Manja fiqaada dhuunfaa osoo hin ta'in aammii waan jedhamu sharikaa shirka kaampaaniidhaan nama dhuunfaa jala yoo dhufte sii dhumate hidhamteerta. Sanis addaan baafachuu qabda. Fiizaan kee yeroo sii dalagamu tokko saa'iq daraja tannaariyyaa jedhu. Kan motoraan si fidu jira sobee namni tokko bakka ati feerumaan dhufa jettee dhufta. Sayyaara talkusus jechuu qaba fiizaan kee. Ati makiina mahan dhufe jettee dhufta yeroo as geessee jette manja fiqaanni kee saafii bangissi jirta akkamii naa'ol manja fiqaanni kee yeroo as geette motora ofiisiin jedha motoruma akka biyya ooftuu san ati fi makiinaa oofaa jettee dhuftee bar akkasitti taphata namni tokko saa'iq darajata naariyyaa jechuun motora jechuudha. Motora qilleensa kana keessa akkami oofuu dandeetta? Motora uumamaa olii gaggeessanii qilleensi baay'ee si miidha. Yeroo oowwaatis ta'ee qorras ta'ee hin miidhamta wallaahi laziin. Yeroo dhufuu barbaadde akka feete dalagattus kallattii dhugaatiin haala dhugaatiin nama sii dalagu qofarraan kootu. Namni keenya bizinas arginaan chawu sii dhumate. Qajeelee siin dalagu waan sitti himu waan jira. Wanti kun kana jedhee sitti himu mallaquma qofa sirraa fuudhuu si shawwada malee. Amma fakkeenyaaf yeroo fiizaa sii dalagani makiinaadhaan motoraan sii dalaga. Ijoolleen hedduun akkasii dhuftee rakkatti wallaahi asitti. Hedduun isii amma motora wallaahi zulmiidha wanni akkanaa kun. Warri Kuwait keessa jiru irra caalaa isaanii sharikaa yeroo fidu motoraan fida. Ufii mucaan biyyaa dhufu yookaan ammoo gurbaan biyyarraa dhufu mallaqa akkasii gad dhangalaasee makiinaa oofadhee dhufa. Yeroo as dhufe motora oofii jedhaniin. Ijoollee hedduudha akkasii sammuun biizii taate as dhuftee. Kanumaafuu yeroo biyyarraa dhuftu fiizaa kee ija qabda. Alkhusuus makiinaa oofuudhaa yoo jedhe dhibbaan dhibba walii galtan. Ammas sharikaa jechuu qaba jechuudha. Fiizaan kee yeroo biyyarraa dhuftu sharikaa jechuu qaba. Nama dhuunfaa ta'uu qabu. Nama dhuunfaa yoo ta'e illee hin miidhamtu. Namni tokko sawwaa kan nama dhuunfaa bira sii dalagee nama dhuunfaa bira jechuun Faaxima mana madaamii jiru tanaan tokkuma bakka hidhamtee jirta. Ganama makiinaa dhiita. Galgala mana dhiita. Rakkoo hamaa keessa buutachuu akkasitti illee abiibii kiyya. Kuwait qofa dhufa ittee ofii illee rakkoo hamaa keessa buuta. Wallaa dhuguma kun ijoollee hedduun rakkataa raayyaantu dhuguma ijoollee hedduun rakkataa dhuguma. Kallattii dhugaatii wanta tokko wal qarqaaruudha malee yoo ta'in hin ta'u akkan beeku wanni tokko yoo ta'an hin ta'u bakka yoo ta'e hin ta'a. Haga jirtu duniyaa tanaaf jettee nama miidhuuf hin yaadini. Ani paaspoortii hin qabu galuu danda'a Kuweetii. Kuweet irraa gara biyyaa galuu hin dandeessee maaltu siroora.
dura maal goota gammaa ka seerri bahee sirreeffadha jedhan guutuu as keessaa maal goota maangaliin akkamitti galan rabbi jedhi kan shamara firifiizaa malee hin jiru dogongorii ila sirri dhageeffadhu kuweet dhufuu barbaadda taanaan shamarri firifiizaa malee hin jiru hin banamne yeroodhaaf bakka gabaabumatti karaa naa banamu eeggadhaa jedhe kunoo obsaan kunoo isinii barreesseera namni koomentiidhaan karaan banamee hin jiru waan ta'eef dhibbaan dhibba eeggadhu akka karaan banamu faate yaa laat jarjar amalu shayxaan hin jarjarin diinqaarabaa keessa tartee rakkatta firifiizaa malee hin jiru kan shamaraa kan dhiiraa ni jira firifiizaanis ni jira xalabaanis ni jira hoolaanis ni jira re'eenis ni jira sharika kama feeti achi keessaa diizaayina situ laallataa miree ati yoo feetamma shufeera jettee dhuftee makiinaa nama buufta shilootaa si barbaachisa dhufuuf Muhammadoo wallaahi bilaash arabni qaroomee jira akka duraatan miti ila agriimentiin kee waa hunda irratti siistema keessa galee dhufta agriimentiin kee waliigalteen keessan mallaqni kee sa'aatii hagam dalayda daqiiqaa meeqa waan san dhaabda hagam takkaa guyya keessa dalayda kana guutuu sirri adda dura deemuun dura barbarnootumaa fudhachuun bareedaa bar meeqaa asumarra gatii nama gaafatte irriteem kuweet birrii meeqaa birrii 600 qabaatte malee seeniin kuweetiin akkuma tina gaafatti sii deebise jechuudha. Fiigalee dallaalli 300 fudhadhee siseessee bilaash karatti na fide. Wallaahi 600 qabaatte karaa wanni ittiin dhufta sanuu achiin Itoophiyaa irraa Sumaalee ila Itoophiyaa irraa Jijjigaa yaabbatta xayyaara Jijjigaa irraa makiinaan hageessaa deemtaa ga Wacaalee deemta ila akkasii si himoo yaabara. Wacaalee irraa Hargeysaa deemtu Hargeysaa irraa sunu cufamaa jira walirra siimuranii Dubaay deemtee Dubaay irraan Kuweet turta Kuweetuma seenuna gulfaatu laalame rabbii jedhi Kuweet yoo jedhan wannuma qarshii lafarraa haran se'anii akkasitti fakkaataa bar akkasitti fakkaata heloo mee keessaan na dubbisi atuu kootu fuuluma kee kana si jijjiirama yoo asii galte amma akkuma waan zayitii danfisanii si buusanii ila fuulummaa kun sirraa kaa jalqaba Itoophiyaa yeroo buutu fuuluma kana sirraa kaa akkanuma sirraa hodhameetuma akka waan waraabessi si nyaate astaghfirullah erga sanii suutuma suutaan si duudhatamaa deemti jiruun birrii 100 fuute homaa si hin bittu kawaa si godhan rabbii kee gaafatu anuma qofaa fi nama hundaa wallaalee keessaa baqadhee dalagee jijjiirama biyya kiyya wanni jedhamu sun hin jiru abbaan fedhe akka fedhe si ajjeesa akka fedhe si saamuu danda'a waan fedhe si godhuu danda'a gubanne abo waa'ee biyya sanii nurraa dhiisi ka jiraachuu feete deemi jiraadhu wallaahi namni galtee jiraachuu barbaadde rabbi si yaalaafisu namni jiraachuu barbaadde achi galtee gali biyya mirgi namaa keessatti hin eegamne kanaa shwee 600 haasa'uu namni ijjeetti bira shwee tanallee beektu arabifaanillee hin beeku maal hin beekne waakkatini sartaa suudii keessaa hatamu Jiddaa bakka jabaadhu xalabaa jirta moo barraa hora dhiyoo dhufe kanneeni jedhamuu danda'a achitti shufirina baay'ee eessa jirtaa dalagaan argamti biyya jira amma mana jirtu san keessatti amma dalagaa akkamii fa'aa dalayda yaani ammaaf dalagamu mana madaami dalagamu